Deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Reedwaan Huseen jila deetaa ministeera dhimma alaa Noorweey Dr. Enerik Tuuniin durfamu simachuun haala Itoophiyaan yeroo ammaa keessa jirtuu fi hariiroo biyyoota lameen irratti mari'ataniiru. Ambaasaadder Reedwaan marii kana irratti Itoophiyaa fi Noorweey hariiroo waggoota dheeraa lakkoofsisaa akka qaban himanii Noorweey misooma diinagdee magariisa fi adeemsa jijjiiramaa Itoophiyaaf deeggarsa taasiftuu dinqisiifataniiru. Ambaasaadder Reedwaan waraana kaaba biyyattiitti muudatee ture irratti jilichaaf ibsa kan taasisan yoo ta'u, maddi ka'umsa waraanichaas garee shororkeessaa TPLF ta'uu hubachuun barbaachisaadha jedhaniiru. Hawaasni idil-addunyaa gocha suukanneessaa TPLF raayyaa ittisa biyyaatti raawwatte osoo beekuu oduu sobaa garichi miidhameera jechuun afarsuuf gurra laachuun sirrii akka hin turres hubachiisaniiru. Mootummaan waldhabdee kaaba biyyattiitti uumame furuuf tarkaanfiiwwan nageenyaa fudhachaa jira jedhan Ambaasaadder Reedwaan. Mootummaan nageenya buusuuf hidhamtoota siyaasaa hiikuu, labsii yeroo ariifachiisaa kaasuu fi marii biyyaalessaa gaggeessuuf sochii taasisaa akka jirus Ambaasaadder Reedwaan Huseen jilichaaf ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo Tigraay akka hin seenne fi bakka jiru akka turu taasisuun uummata Tigraayiif deeggarsi namoomaa rakkoo tokko malee akka dhaqqabuuf yaadameeti jedhameera. Ta'us gareen shororkeessaa TPLF tarkaanfii nageenyaa mootummaan fudhachaa jiru kana diduun naannoo Affaaritti waraana banuun daandiiwwan deeggarsi namoomaa ittiin imalsiifaman cufuun deeggarsi hawaasa bira akka hin dhaqqabne taasisaa jiraachuu himaniiru. Rakkoo kaaba biyyattiitti uumame bifa waaraan furuuf haleellaa garichi fudhachaa jiru dura dhaabbachuu fi tarkaanfii nageenyaa mootummaan fudhachaa jiru deeggaruun barbaachisaa ta'uu jilicha hubachiisaniiru. Hawaasni idil-addunyaa gareen TPLF badii raawwateef akka itti gaafatamu kan hin taasifne yoo ta'ee fi callisuun bira darba yoo ta'e walitti bu'insichaaf nageenyi furmaata hin ta'u jedhan Ambaasaadder Reedwaan. Deetaan ministeera dhimma alaa Noorweey Dr. Enerik Tuun gama isaaniin Noorweey tarkaanfilee nageenyaa mootummaan fudhachaa jiru ni dinqisiifatti jedhaniiru. Waldhabdee kaaba biyyattiitti uumamee walqabate hawaasni idil-addunyaa garee TPLFif kan looge ta'uu fi komii mootummaan Itoophiyaa dhiyeessaa jiru deetaan ministeera dhimma alaa Noorweey Dr. Enerik Tuun kan hubatan ta'uu waajjirri dubbii himaa ministeera dhimma alaa beeksiseera.